Ayyee ashama akkam jirtan dhaggeeffattoonni kan koo hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin haa ga'u isiniin jecha ani nagaa koodha alhamdulillah galanni rabbiin badini isin akkam jirtan isiniin jechuu barbaada. Egaa har'as waa tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee jira jechaadha. Gaafii keessan irraa ka'uudhaan wanni qabadhee har'a isiniif dhiyaadhe maalidha? Akkamitti baay'ina namoota subscribe nagodhanii dhoksuu danda'a wanta jedhamu gaafiin kun nagaafatamee ture jechaadha. Akkamitti namoota subscribe nagodhan baay'ina isaanii dhoksuu danda'a YouTube kan koo irratti akkamitti dhoksuu danda'a waan jedhu nagaafatamee jira. Akkanumallee eenyu akka subscribe nagodhe akkamitti beekuu dandeenya waan jedhu gaafii naa dhufe tokkoof viidiyoo kana isiniif hojjechuudhaaf dhufee jira jechaadha. Egaa garuma barnoota keenyaatti osoo hin darbin dura warroonni YouTube gadaatiif haarawaa taatan subscribe, like, share gochuun dagatinaa isiniin jedha. Egaa amma garuma barnoota keenyaatti ceene jechaadha. Egaa asirratti YouTube keessanirra seentanii yeroo asitti my channel kanarra keessa seentanii asirratti subscribe isin ibsa nama hagam amma fakkeenyaaf YouTube kana amma isiniif bane garuu YouTube kana fuulduraaf guddisuudhaaf karoora waan qabuuf subscribe naaf godha isiniin jedha. Mu'ee app jedha asirratti illee afaan Amaaraatiin waan tokko hojjechuudhaaf kan banedha jechaadha. Har'a asirratti isin mul'isa jechaadha. Subscribe irra keessan akkamitti dhoksuu dandeessan nama subscribe isin godhe baay'ina isaa akkamitti dhoksuu akka dandeessan fakkeenyaaf asirratti namni subscriber na godhe nam tokkodha jechaadha. Nam tokko kana akkamitti dhoksaa fakkeenyaaf isin nama 300 illee nama 1,000 illee nama 30 illee namni qabdan ni jira ta'a. Kanaafiyyuu akkamitti dhoksuu akka dandeessan isin mul'isa jechaadha. Amma asumarraa baanee asirra dhoksuun hin danda'amu. Asirraa baanee Chrome keessa seena. Isin browser biraallee keessa seenuu dandeessanii ani immoo browser kana keessa seena. Chrome keessa seentanii egaa haala kanaan isin bana haala kanaan yoo isin bane as bakka search kanarratti ni barreessitan jechaadha. www.yahoo jettanii ni barreessitanii haala kanaan isin dhufa haala kanaan yoo isin dhufe asirratti okay jettanii okay erga jettanii booda asirra dhuftanii maal gootanii jalqaba irratti tuqaa 3 kana jira. Isarratti tuqaa 3 kanarratti tuyitanii desktop site isaanii jijjiirtan jechaadha. Desktop site isaa kana akkanarraa itti gootanii kanaan dura waan godheef rakkoon qabu na jijjiiruun nan barbaachisu isin garuu barreessu ni jijjiirtanii jechaadha. Haala kanaan ni jijjiirtanii erga jijjiirtanii booda jalqaba irratti YouTube irratti okay jettan jechaadha. Gara na keessanii akkasiin seessu okay jettanii egaa haala kanaan isinii bana jechaadha. Haala kanaan isinii bana haala kanaan isinii bana jechaadha. Haala kanaan erga isinii bane desktop site isaa jijjiiramuu isaa ni mirkaneessitan jechaadha. Erga akkanatti isinii bane maal gootanii asirratti bakka profile keessan kanarratti okay jettanii bakka profile keessan jiru kana okay jettanii asda kana dhuftanii YouTube Studio isa jedhu kanarratti okay jettan jechaadha. Sadaffaarra ka jiru YouTube Studio bakka jedhu kanarratti okay jettanii haala kanaan isinii bana jechaadha. Haala kanaan erga isinii bane booda dakana dhuftanii setting keessa seentanii dakana kunoo bakka amma qastiin kan koo mul'isaa jiru kan mallattoo setting ni jira asirratti jechaadha. Setting kana keessa okay jettanii akka isinitti mul'atuuf isiniif bal'isu asirra dhuftanii bakka kana irratti my channel isa jedhu kanarra okay jettan. My channel bakka jedhu kanarratti okay jettanii erga my channel kana keessatti basic information kana yeroo YouTube bantan wanta guutuu qabdanidha. Yeroo biraa isin hojjechadha jechaadha. Akkamitti YouTube banuu akka dandeessan kanaan dura isiniif hojjedhee ture. Garuu ammas akkamitti wantoota information adda addaatti wantoonni guutamuun setting irratti wantoonni YouTube irratti sirraa'uu qaban baay'eetu jira waan ta'eef kana yeroo biraa hojjedhee isiniif dhiyaadha. Garuu har'a gaafiin keessan akkamitti namoota subscribe isin godhe baay'ina isaanii dhoksuu akka dandeessan qofa isinitti agarsiisuudhaaf dhufe waan ta'eef egaa amma advanced setting bakka jettu kanarratti okay jettanii haala kanaan isinii bana dhaggeeffattoota kan koo dakana buutanii asirratti jechaadha. Subscribe counting kun isheen asitti raayitii taate kun baduu qabdi jechaadha. Yeroo kana namoonni subscribe isin godhe akka mul'anne godhuu yeroo dandeessan jechaadha. Raayitii irra yoo jiraatte namoonni subscribe isin godhe ni mul'ata jechaadha. YouTube keessan irratti display the number of people subscribed by on to my channel isin jedha asirratti. Namoonni subscribe isin godhe hangam akka ta'e channel keessan irratti akka mul'atu isin jedha. Isin garuu akka mul'anne yoo barbaadan ta'e raayitii kana diballeessitan jechaadha.
raayitii kana ni balleessitanii haala kanaan ni balleessitan. Amma fakkeenyaaf balleessee jira. Erga balleessitanii booda asirra dhuftanii dakana buutanii save godhuu qabdan. Save godhuu qabdan jechaadha. Dakanatti save godhuu qabdan jechaadha. Isin mul'ata save ka jedhu cancel osoo hin ta'in save godhuu qabdan jechaadha. Save ni gootan jechaadha. Ni bada jechaadha. Yeroo kana ni bada jechaadha. Fakkeenyaaf ilaallaa jedheen inni ilaallaa jechaadha. YouTube keenya irra dheedheen inni ilaallaa akkamitti akka bade inni ilaaltan jechaadha. Asirratti wanni isinitti himuu barbaadu lammaffaa irratti ani fakkeenyaaf YouTube'n kun haaraa waan ta'eef naan dhufne malee YouTube'n keessan kan namoota baay'ee furate yeroo baay'ee ture waan yoo ta'e amma YouTube kan ammumaan banee isinitti agarsiisuudhaaf malee namoota subscribe isin godhellee asirra isinii kaa namoonni eenyu asirratti recent subscriber jedhee isinii barreessa bakka kanatti space duwwaa kanarratti jechaadha. Kan koo amma haaraa waan ta'eef naan barreessini hin dhufa jechaadha. Namoonni adda ogguu subscribe na godhaa deemaniin erga baay'ataa deeman ni dhufa. Bulii torbaanillee guyyaa 28 ja'anillee akkasuma ji'a 9 maal jecha guyyaa waggaa tokko asirra isinii kaa jechaadha. Namoota subscribe isin godhe baay'ina isaanii jechaadha. Garanallee yoo dhuftan gara harka bitaa kanarratti as jalatti jechaadha komentii isinii barreessa. Kun fakkeenyaaf si komentii jedha asirratti akkanuma dhufa jechaadha. Asinillee akkanuma dhufa. Kanaafiyyuu haala kanaan namoota subscribe isin godhellee bakka kanarratti yeroo isin dhufe laaltanii eenyu subscribe akka isin godhe beekuu ni dandeessan jechaadha. Haala kanaani amma gara YouTube keenyaatti deebinee mee subscriber namoonni subscribe qabu kana jechaadha. Namni tokko kun badeera moo badeen jiru namoonni jechuun lakkoofsi isaa kun badeera moo badeen jiru isa jedhu laalla hin baana. YouTube keenya banna. Haala kanaan isin dhufa mallattoo profaayilii kana kanarratti asirratti okay jettanii kanaan booda your channel ka jedhu kanarra okay jettanii argaa jirtan jedhee yaada badee jira jechaadha. Amma hedduu kana ture duratti subscribe namoonni hagam akka na godhan duratti nam tokkottu as mul'ata. Amma badee jira jechaadha. Keessanillee haaluma kanaan ni badaa jechaadha. Akkanatti akka mul'anne gochuu ni dandeessanii gaafii keessan isinii deebise jedhee yaada. Egaa waa'ee YouTube irraan wal qabate akkamitti YouTube seerota baay'eetu jira. Kanallee yeroo biraa isin barsiisuudhaaf ni dhufa. Gaafii keessan garuu haaluma kanaan naa dhiyeessaa isinii jechuu barbaada. Kanarra qabadhee isinii dhufe fixee jira. Dhumarratti warroonni YouTube kan kootiif haarawaa taatan subscribe